Najani araari waaqayyoodha lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u qulqulloota saba waaqayyoodha kan taatan hundumti keessan akkam jirtu ana obboleessi keessan nagaa guutuun qaba waaqayyo abbaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u egaa sagalee waaqayyoo walii wajjiniin ilaalutti jirra jidduutti guyyaa sadii lallabaan isin jidduutti waan argameefi kutaawwan jalqabee jidduutti guyyaa sadii nan dhaabichilaarra kutaa 8ffaa ta'a jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu. Kutaa 5ffaarra geenyeetiin jidduutti guyyaa sadii lallaba gara keessanitti ergeen ture jechuudha. Barumsa osoo hin taane lallaba gara keessanitti ergeen ture guyyaa sadii wal faana jechuudha. Lallaba sanaan immoo waaqayyo namoota baay'ee akka hiikee waaqayyo namoota baay'eedhaaf dinqii akka godhee Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u abdii amantiin qaba. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa ergaan keenya maqaa gadhee akka arganneef maal gochuu qabna jennee mata duree godhannee kaameerra jechuudha. Mata dureen keenya mata dureen barumsa keenya ergaan keenya maqaa gadhee akka arganneef maal gochuu qabna. Baratti namni hundumti isaanii walatteessan kana keessatti baratti namni namarratti ka'u kana keessatti amanarratti hin ka'a. Akkasumas immoo namni namanne sana namanne irratti hin ka'a. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkasumas immoo warra aman irratti namoonni namanne hin ka'u walirratti ka'uun baay'ateera bara si'anaa kana keessatti jechuudha. Nu biratti immoo inni akka kanaa kun itti fufuu qabamoo inni akka kanaa kun waldaa kiristaanaa keessatti argamuu qabamoo kan jedhu matsaafni maal jedha jennee gaafa laallu ergaan keenya maqaa gadhee akka arganne jedhee maqaan qulqulluun nutti hima. Maal goona ree jennaan matumaayyuu wali Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Baay'ee kan na dinqee fi kan na raajii keessaa ergaan keenya maqaa gadhee akka arganne ni matumaayyuu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan nama tokko iyyuu matuma hin gufachiisnu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Matuma nama tokko iyyuu hin gufachiisnu. Nama tokko iyyuu hin gufachiisnu. Gufuu nama duraa kaasna malee nama hin gufachiisnu. Rakkina nama duraa oolchina malee nama rakkisa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin obsina malee obsa nama hin fixachiisu. Kanaaf qabxiiwwan tartiibaan walii wajjin ilaalaa turre jechuudha. Ergaan keenya maqaa gadhee akka arganneef maal goona jennee waa'ee ergaa keenyaa gaafa laallu ergaan keenya kun maalinni ergaan nuti of eeggannuuf kun maalinni jennaan wangeela. Wangeelli immoo eenyudha? Fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf maal goona ree jennaanii ergaan keenya maqaa gadhee akka arganneef hin obsinaa jennee qabxii tokkoffaa walii wajjin ilaalle jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baay'ee obsinaa. Obsi keenya iyyuu obsa muraasa ta'uu qabu. Obsa baay'ee wanti obsa nu fadhe nu fixachiisu baay'ee osuma jiruyyuu darbineetuma ergaa keenyaaf jecha ergaan keenya maqaa gadhee akka arganneef jecha hin obsina jechuudha. Waldaa kiristaanaa keessatti wanti obsa nama fixachiisan baay'een waldaa kiristaanaa seenuu danda'a. Wanti obsa nama fixachiisu baay'een waldaa kiristaanaa keessatti ta'uu danda'a. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waldaa Qorontos keessatti bara kasuma ajaa'ibu keessa rakkina hammaataa gurguddaatu ta'e. Dhiiraa fi dubartii amma wallaalitti rakkinni waldaa sana keessatti ta'eera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gaa'ila irratti rakkinni guddaan ka'eera. Waldaa Qorontos keessatti gaafa seentanii ilaaltan jechuudha. Rakkinoota kana hundumaa obsaan akkamitti akka Paawulos akka isaan dabarsanii akkamitti xalayaan akka isaan barreessaa ture baay'ee ilaaluun baay'ee gaarii. Rakkina hammaataa keessa wanti biyya lafaa keessatti hin taane waldaa kiristaanaa keessa ta'eera. Waldaa Qorontos keessatti wanti biyya lafaa keessattuu akka saalfitti ilaalamu waldaa kiristaanaa keessatti waldaa Qorontos keessatti ta'eera. Paawulos balaaleffateera. Gurbaan tokko haadha mana abbaa isaa wajjin ciise jechuudha. Haadha mana abbaa isaa wajjin. Isa abbaan isaa wajjin ciise haadha mana abbaa isaa wajjin ciise baay'ee wanta nama saalfachiisu waldaa kiristaanaa keessatti ta'eera. Sakkana hundumaayyuu obsaan akkin takkani Paawulos dabarse yommuu ilaaltan Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa obsa barbaachisaa jechuudha wanti baay'een. Kanaafuu nama tokko iyyuu osoo hin gufachiisin maal goona? Hin obsinaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u.
maalummaa obsaaboo qabxii tokkoffaa kutaa lammaffaadhaan maalummaa obsaa ilaalle jechuudha. Obsi maal akka inni ta'e faayidaa isaa maalummaa isaa faayidaa obsi qabu ilaalle jechuudha. Kutaa tokkoffaa keessatti obsa ilaalle obsuu akka qabnu ilaalle obsuun immoo barbaachisaa akka inni ta'e kutaa lammaffaa keessatti qabxii tokkoffaa kutaa lammaffaa keessatti ilaalle jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaatu. Ameen ameen ameen. Kutaa sadaffaa irra keessatti immoo rakkinatti akka galuu qabnu. Qabxii lammaffaa rakkinatti akka galuu qabnu kutaa sadaffaa qabxii lammaffaa irratti rakkinatti akka galuu qabnu. Eenyumaa yoo akka rakkisni eenyumaa yoo akka dabarsine akka hin kennine rakkinatti akka galuu qabnu. Gooftaadhaaf jennee akka rakkachuu qabnus immoo ilaalleerra jechuudha. Namni rakkina baqatu yoo jiraate immoo inni sun Kiristoosiin akka waan hin beeknetti yookaan immoo Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa akka nama faayidaa hin qabnetti ilaalama. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaatu akka ilaalamu Phaawulos barsiisaa keessatti nutti ni jira. Rakkina irraa baqannu osoo hin taane rakkina nutti dhufu hundumaayyuu hin hirmaanna. Rakkinni nutti dhufu hundi isaa nu cimsa malee nu hin balleessu jennee ilaalleerra. Rakkinni immoo Kiristoositti akka abdannu hin baasne ergaa barsiisaa Phaawulos barreesse keessatti sirriitti ilaalleerra. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaatu. Ameen ameen. Kutaa arfaffaa keessatti immoo qabxii sadaffaa ilaalle jechuudha. Qabxii sadaffaan maalidhaa? Gidiraa fi muddama jechuudha. Gidiraa fi muddama keessatti waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gaafa kaafnee ilaallu baay'ee waan nama raaju ilaalleerra. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gidiraa fi muddama akkamitti akka isaan galchan. Hamma malee isa gidirsanii hamma malee isa muddamsiisan. Gidiraa jechuun Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u, gidiraa jechuun rakkina keessa kan hammaate, wanta rakkina irraa hammaate, rakkina keessa darbanii hamma malee nama dhiphisu jechuudha. Muddamsiisu jechuun qaraaniyoo irratti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jidduu lafaatti rarraasanii irratti dhiphisaa turan. Muddamsiisaa turan. Muddamiidha maqaa. Muddamatti hin galla malee eenyumaayyuu muddamatti hin galchu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaatu. Gidiraa fi muddamatti galla malee eenyumaayyuu gidiraa fi muddamatti akka galchuu hin qabne sirratti ilaalle kutaa arfaffaa qabxii sadaffaa jechuudha. Haleluuyaa galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Isa ittaanu keessatti immoo kutaa shanaffaa qabxii arfaffaa irreebamna inni reebichi akka nutti jiru jechuudha. Reebamuu akka qabnu bartoonni gooftaa akka reebaman gooftaan keenya akka reebame akka garafame igasaa hidhanii garafanii eenyutti garafaa jiraa jedhanii mee raajii nutti ni jedhanii amma malee akka isa garafan bartoota amma malee akka isa garafan. Phaawulos immoo akkamitti akka inni garafame garaffaa meeqa muluu akka inni garafame. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. 41 dhugeessan guutu qacceedhaan akka inni garafame. Uliidhaan akka inni qaxaqatan. Dhagaadhaan akka inni rukutan. Kanaaf akka reebichi sarara ga'e Phaawulosin ilaallee irraa gooftaa keenya irraa reebichi ga'eera qaxaqatanii jiru. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf qabxii shanaffaa kutaa arfaffaa qabxii shanaffaadhaan ilaalle jechuudha. Kutaa shanaffaa qabxii ja'affaa immoo har'a walii wajjin ilaallaa jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Kutaa ja'affaa qabxiin immoo shanaffaa har'a walii wajjin ilaalla. Qabxii shanaffaan maal jedhaa? Hidhamnaadha. Hidhamnaa taaklaa diiyaaboraa laafaa jeenee diiyaaboos. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Maal taanaa? Hidhamna. Haleluuyaa. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Nama tokkoyyuu hidhaatti hin galchinu ergaan keenya maqaa isaanii akka hin arganneefi hin hidhamna. Hidhamuu jechuun maal jechuudha? Waa'ee hidhamuu tan isinitti hima duraan dursee jechuudha. Hidhamuu jechuun namni tokko hidhameera jechuun Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Olaantummaan inni qaburraa fuudhameera. Mirgi inni qaburraa fuudhameera. Wanti inni qaburraa fuudhameera. Dandeettiin inni qaburraa fuudhameera. Yaanni inni qaburraa fuudhameera.
karoorri inni qaburraa fuudhameera harka namaatti galfameera. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Ameen ameen. Mana hidhaatti yommuu si galcha kophee kee sirraa baasu. Uffata kee sirraa baasu akka yeroo sanaatti akka isa ammaatti Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u uffata kee sirraa baasu. Uffata kee sirraa baasu, kophee kee sirraa baasu, qabattoo kee sirraa baasu. Isaatti kiisii kee keessaa qabdu hundumaa sirraa fuudhu. Harka kee irraa qabdu sirraa baasu. Morma kee irraa qabdu sirraa baasu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Qullaa kee fuudhanii mana hidhaatti fidatu. Bara abboota keenya akkas. Bara keenya keessatti yaa uffata irratti hambisu, zaqqi irraa baasu, qabattoo isaa irraa baasu, caammaa isaa irraa baasu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo maqaan isaa ulfaadha. Kanaaf hidhamuu jechuun maal jechuudha? Wanti ati qabdu sun sirraa fuudhamu jechuudha. Sirraa fuudhamu. Mirgi ati qabdu sirraa fuudhamu. Mirgi ati qabdu sirraa fuudhamu. Harka biraatti kufteerta jechuudha. Olaantummaa biraa kee jalatti galteerta. Waan biraatu olaantummaa sirratti qaba. Ati olaantummaa hin qabdu. Bartoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin hidhanii turan. Yohaannis cuuphaa hidhanii turan. Sababni isaa Yohaannis wangeelaan biyyattiiwwan waliin ga'e erga inni hidhame immoo eenyutu wangeela kana lallaba? Yoo isa hiine wangeelli inni lallabu kun hin dhaabata kan jedhu karoora baafatanii hin dhaabatu. Yohaannis hidhuun wangeela inni lallabaa jirutti gufuu ta'uudha. Labsiin inni lallabaa jiru sanatti gufuu ta'uudha. Labsiin inni lallabaa jiru sun hadhaabatuudha. Hojiin inni hojjetaa jiru sun hadhaabatuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaadhaaf. Ameen ameen. Yohaannisin qabanii mana hidhaatti galchan. Mana hidhaatti galchuun ibsaa miti. Mana hidhaa sana keessatti morma isaarraa muran. Funyoodhaan hidhanii mana hidhaatti isa galchan. Achittis immoo iyyuu morma isaarraa muran mana hidhaa sana keessatti. Yohaannis cuuphaa jechuudha. Yohaannis mana hidhaatti galfameera. Har'a boru baay'ee bartoonni isaa alaa isa eegdi turte. Inni garuu hin baane achi keessatti ajjeefame. Labsiin inni lallabaa ture, hojiin inni hojjetaa ture, suni karaatti hafeera jedhanii namoonni hundumtuu iyyuu harka dhahaa jiran kan caalu ta'ee wangeelli bidda qabsiisee ta'e. Rabbiin isaa Yohaannis yommuu dubbate maal jedhee dubbate ka'anarra caalu kophee miila isaallee hiikuudhaaf kan hin malle ka'arra caalu illufa jedhee dubbataa ture. Gaafa Yohaannis mana hidhaatti galfamu Yesuus labsii eegale. Yohaannis irra kan caalu Yesuus lallabe. Yesuusiidhaaf galanni guddaan ta'u. Bakka Yohaannis bu'ee Yesuus lallabuu eegale. Dinqii gurguddaadha gaafa dhagaan. Hojii Yohaannis hojjetu sun itti fufuusaa gaafa dhagaan Yohaannis mana hidhaatti galchinee miti. Inni waa'ee isaa alaa dhagaa jirru kuni waa'ee inni hojjetu sun hojiin inni hojjetu suni alaa dhagaa jirru kuni maal inni jedhaniito wal gaafachaa turan. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u. Kanaaf Phaawulos yommuu dubbatu ani yoo hidhame iyyuu wangeelli hidhamuu kan jedhu yaada kaasee yaadu. Phaawulos hidhamamee wangeelli hidhamu. Rallee yommuu mana hidhaatti dabarsanii nu kennan wangeelli keenya kan hidhamu nutti fakkaatee mana hidhaa sodaanna yoo ta'e wangeelli keenya hidhamu. Caalmaayyuu mana hidhaatti galfamuun bu'aa guddaa akka inni qabus isinitti hima. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u. Mana hidhaa keessatti gaafa galfamtu warroota mana hidhaa keessa jiranis wangeela hin dhaqqabsiifta bu'aa qaba. Yesuusiidhaaf galanni guddaan ta'u. Ameen ameen ameen. Mana hidhaatti galfamuu keetiin immoo Kiristoosiin jettee hidhamuu kee irraa kan ka'e gatiin kee Waaqayyo biratti guddaadha. Mana hidhaatti galfamuu keetiin Yesuusiidhaaf galanni guddaan ta'u ergamaan Waaqayyo iddoo sanatti si dhufa. Dinqii qararjitee hin beekne Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u. Ameen ameen ameen. Haleluuyaa.
Phexros mana hidhaatti gaafa galchan ergamaan Waaqayyoo dhufee mana hidhaa keessaa isa baase. Phexrosin uffata isaarraa baasanii qullaa isaa girmatti seedhanii mana hidhaa keessa lafa inni jirutti ergamaan Waaqayyoo dhufee kaa'itti jedhe. Caammaa kee kaawwadhu, qabattoo kee godhadhu, uffata kee uffadhu, laduu kaa'i. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Haleluuyaa. Tajaajilli ergamootaa mana hidhaa keessatti jiru. Ergamoota Waaqayyootu mana hidhaa keessatti tajaajilu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Ameen 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 ameen. Phaawulosis mana hidhaa keessa gaafa galfaman mana hidhaa isaaniif yeroo barnoota isaaniiti. Ergamoota Waaqayyootiin yeroo itti barsiifamanidha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Ergamoota Waaqayyoo wajjin yeroo isaan walitti dhufanidha. Manni hidhaa qulqullootaaf iddoo dhiphinaa miti. Manni hidhaa qulqullootaaf iddoo rakkinaa miti. Warri isaaniidhaan garuu isaan rakkisuudhaaf, isaan dhiphisuudhaaf, olaantummaa isaaniirraa fuudhuudhaaf, mirga isaaniirraa fuudhuudhaaf mana hidhaatti isaan galchu. Garuu miti. Waaqayyo mana hidhaa keessatti ayyaana isaa isaaniif kenna. Warri mana hidhaa keessatti galfaman abboonni keenya mana hidhaa keessatti boo'aa turan yoonaan jettan tokkoyyuu boo'aan turre kolfaa gammadaa turan. Ergaa Filiphisiin afur dhaqanii gaafa dubbistan gammadaa yeroo hundumaa gooftatti gammadaa jedhee kan inni barreesse mana hidhaa warra Roomaa keessa taa'e. Manni hidhaa warra Roomaa mooyyuu baay'ee ulfaatan akka mana hidhaa keenya kanan baay'ee ulfaatan. Baay'ee ulfaatan. Baay'ee ulfaatan. Hamma malee ulfaata. Ara mana hidhaa akkasii keessa rabbuus hin gashiin. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jedhama sila. Garuu gooftaa wajjiniin baay'ee namatti tolu. Haleluuyaa. Rabbi mana hidhaa kanas hin galchine. Mana hidhaa rabbi sirraa haa qabu. Garuu gooftaa wajjiniin manni hidhaa baay'ee namatti tolu. Manni hidhaa warra Roomaa baay'ee ulfaataa ture. Mana hidhaa warra Roomaa keessa taa'ee Phaawulos hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamee xalayaa jaalalaa, xalayaa gammachuu, xalayaa nagaa, xalayaa jajjabinaa, xalayaa gammaduusaa, Yesuusiidhaaf xalayaa jajjabaachuusaa, xalayaa hafuurri Waaqayyoo isa waan jiraachuu, xalayaa hedduu waldaa kiristaanaadhaaf barreessaa ture. Eessa taa'e? Mana hidhaa warra Roomaa keessa taa'e. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hidhamuun qulqulloota gaarummaaf. Nda'u iddootti jajjabina argattanidha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Kanaaf hidhamuun baay'ee gaariidha. Bartoonni gooftaa hidhamaniiru, eeyyee hidhamaniiru. Yohaannis akka inni hidhamuuf kan taasise Yohaannis mana hidhaatti akka dabarfamee kennamu kan taasise wanjala wayiitu hojjetee miti Yohaannis. Wanjala hojjettee dhamtee taanaan waan hin balleessitee hidhamte malee gooftaadhaaf jettee hidhamte. Namoonni tokko tokko wanjala hojjetanii yoo hidhamanii ka'aniitiin hidhamuun gaariidha. Sun gatii keetiif hidhamte malee waan balleessiteef balleessaa keedhaaf hidhamte malee gooftaadhaaf miti jechuudha. Yakkaanii miti namni kun kan hidhaatti gale. Heroodis waa'ee Heroodiyaas haadha manaa obboleessa isaa isa Filiphootiin jedhee Yohaannisin qabsiisee fochaadhaan isa eebbisee mana hidhaatti isa galchisiise. Heroodisiif Heroodiyaas maal isaan? Heroodis obboleessa Filiphoos. Filiphoos abbaa manaa Heroodiyaas. Heroodis kun mootiidha. Filiphoos immoo obboleessa mooticha kanaati. Heroodiyaas immoo haadha manaa Filiphoositi. Haadha manaa Filiphoosii kana fuudhuudhaaf haadha manaa godhachuudhaaf haadha manaa obboleessa isaa kana haadha manaa godhachuudhaaf waan barbaadeef Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Yohaannis immoo kana gochuun sirra hin jiru jedhee gufuutti ta'e. Wangeela Maatiyyoos boqonnaa 14 keessatti jechuudha.
Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kun gochuun sirra hin jiru. Kana gochuun seeraan alaa. Kun seeraan hin dhorgama. Jedhee gaafa inni dura dhaabatu cubbuu kana akka hin hojjenneef. Kakuu haaraa keessatti cubbuu akka kanaa akka hin hojjenneef. Gaafa inni isa ittisu qabsiisee mana hidhaatti galche. Gaafa inni isa qabsiisee mana hidhaatti galchu dubartittiin immoo mala balti. Guyyaa inni ayyaana dhalachuusaa macaafa qulqulluu keessatti namoonni ayyaana dhalachuu isaanii namoonni ayyaaneffatanii tokko Fara'ooni mootii Gibxiiti ta'uu moofaa keessatti tokko namicha kanaadha. Mootiin Gibxi Fara'oon nama ajjeesne guyyaa dhalachuusaa. Akkuma kana namichaan kunis immoo guyyaa dhalachuusaa gaafa kabaju nama ajjeesne. Macaafa qulqulluu keessatti namoonni waa guyyaa dhalachuusaa ni kabajan namoota kamiinidha. Namoonni biraa hin turre. Guyyaa dhalachuu fakkeenyaaf bakka guyyaa dhalachuu jedhee namni diggisaa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ijoollee tokkoof iyyuu guyyaa dhalachuu hin diggisne. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Hin diggisne guyyaa tokko iyyuu. Ijoollee waggaa 100 jiraatanii waggaa tokko ga'an jedhee maaf hin diggisama. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Jarri kana lama macaafa qulqulluu keessatti warroonni guyyaa dhalachuu isaanii diggisanii yeroota kanniidha. Guyyaa dhalachuu isaanii eeganii guyyaa dhalachuu isaa irratti nama ajjeesu. Lubbuu namaa baasu. Warri guyyaa dhalachuu isaanii kabajatan jarreen kunni macaafa qulqulluu keessatti lubbuu namaa baasaniiru. Sunis hojjetaa mana isaa ajjeese. Kunis immoo Yohaannisiin ajjeesise. Morma irraa kuchise. Guyyaa dhalachuu isaa kanaatti intalli Heroodiyaas haadha manaa Filiphos sirbitee namicha gammachiifte. Eenyu Heroodis hin gammachiifne. Heroodis immoo maal siifaa godhu waan barbaadde na gaafadhu mootummaa koorraa dhimmaa kennu yoo ta'e siifan kenna jedhee waadaa gaafanni ittiin galu haadha isheetiin mari'attee deemte maal gaafadhu jettee haadha mari'atte. Haati immoo akka inni isheen fuudhe Yohaannis waan itti ta'e. Inni kana garaatti qabattee waan jirtuuf Yohaannis akka ajjeefamuuf Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ajjeefamuuf waan sii kennu malee kana keessaa wanti inni akka sii kennu barbaaddu yoo jiraate morma Yohaannis irraa muree saafarra kaayee siifaa fidu. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waadaa galeefii jira waan ta'eef Heroodis mormi Yohaannis hin gaafatan. Waan godhu hin qabu waan ta'eef jalqaba waadaa galee waan ta'eef intalattiin immoo haadhaan gorfamte waan ta'eef haati immoo haaloo Yohaannis hin baate waan ta'eef Yohaannis maa cubbuu hojjettaniidhaaf ajjeefame. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Cubbuu hojjetinaa jedhee Yohaannis hin ajjeefne. Cubbumaa hojjettaniidhaaf Yohaannis hin ajjeefne. Har'a baay'een keenya cubbumaa hojjettaniif jennee nama ajjeesaa oolla. Yohaannis garuu namoota cubbuu hojjetaniif cubbuu hojjetinaa jedhee barsiisuurraa kan ka'e ajjeefame. Mana hidhaatti galfame hin ajjeefame. Har'as mana hidhaatti galfamne malee eenyumaayyuu mana hidhaatti hin galfine. Har'a mootummaan irratti ka'ee mana hidhaatti akka isaan galchuuf namoota baay'ee irratti ragaa barbaadaa oolla. Akka mootummaan qabee mana sana hidhaatti isaan galchu. Namoota baay'ee irratti ragaa barbaadaa oolla. Namoota baay'ee irratti ragaa barbaadaa oolla. Maaliif mootummaan qabee mana hidhaatti akka isaan galchu. Ragaa irratti barbaadaa oolla. Maaliif kun ta'e? Yohaannis garuu eenyumaayyuu mana hidhaatti dabarsee hin kenne ofii isaatii hidhame. Maaf irraa hin barannu Yohaannis irraa? Nama garraamii kanarraa maaf hin baranne? Yohaannis nama garraamii kanarraa maaf hin baranne? Yesuus eenyumaa nama eenyumaayyuu dabarsee mana hidhaatti hin kennine. Bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eenyumaa dabarsanii mana hidhaatti hin kennine.
namoota garraamii kanarraa maaf hin baranne miti hidhamuu qabna malee eenyumaa hidhuu hin qabnu eenyumaa hiisisuu hin qabnu eenyumaa dabarsinee kennuu hin qabnu walirratti ka'uu haa dhiisnu ergaan keenya maqaa garii akkan arganneef walirratti ka'uu haa dhiisnu mootummaa waaqayyoo ariifatee akka bal'atu barbaaddu walirratti ka'uu dhiisaa dabarsitanii wal kennuu dhiisaa maqaa walii balleessuu dhiisaa bitaa jaaffaa kana keessatti qabxii sanaffaa kana keessatti kana sinitti Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha kana sinitti egaa kana sinitti mana hidhaatti galfamaa malee eenyumaa mana hidhaatti hin galchina Haleluuyaa waaqayyo maqaan isaa ulfaa eenyumaa iyyuu mana hidhaatti hin galchina Tigeessanii hidhama tigeessanii mana hidhaatti gala manni hidhaan immoo faayidaa guddaa qaba ergamootaan tajaajilamu yeroo boqonnaa Yesuusidhaaf galanni guddaadha yerootti gooftaa wajjin haasoftan yerootti gooftaan gara keessan dhufee sin faana haasu yerootti sin gooftaa wajjin haasoftan yerootti waldaa kiristaanaadhaaf kadhattan yerootti xalayaa gurguddaa waldaa kiristaanaadhaaf barreessitan yerootti ergaa jajjabinaa waldaa kiristaanaadhaaf ergitanii barbaachisaadha manni hidhaa faayidaa guddaa qaba manni hidhaa eebba guddaa qaba manni hidhaa badhaasa guddaa qaba manni hidhaa Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha kanaaf mana hidhaatti dabarfamtanii yoo kennamtaniyyuu gooftaadhaaf jettanii yoo hidhamtaniyyuu obsaa baay'ee gaariidha waan ta'eef Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u abboonni keenya hidhamaniiru mana hidhaatti galfamaniiru reebamaniiru garafamaniiru tumamaniiru rakkinni gurguddaan isaan irra ga'eera kana hundumaa keessatti garuu obsa qaban gammachuu qabu turan Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u abboonni keenya mana hidhaatti gaafa galfaman namoota mana hidhaa keessa jiraniif wangeela lallabaa turan namichaan mana hidhaa keessaa suni bara namichaan mana hidhaa keessaa sun amanatisi maatiin keessin fayyaa kan Paawulos ittiin jedhe mana hidhaa keessa ture achitti warra hidhaman nama eegu ture warri hidhaman namni waatti ta'anii warra hidhaman eegan akkasumas immoo mana hidhaa keessa warri jiran wangeela akka isaan argatan namoota baay'eetu mana hidhaa keessatti wangeela argate Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u Oneesimoos mana hidhaa keessatti wangeela kan inni argate Oneesimoos nama barbaachisaa kan inni ta'e mana hidhaa keessatti Paawulos wajjin wal bareede Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u Haleluuyaa manni hidhaa kiristaanotaaf iddoo jajjabinaati Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u Paawulosii fi Silaas mana hidhaatti galfamanii osoo isaan faarfatanuyyuu fuuchaa warra hidhamanii hundumaayyuu iniikkan Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u faarfannaa isaaniirraa kan ka'e galanni fulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u warri hidhaman hidhaan isaanii iniikkame balbaloonni hundinuu ni banaman dinqii gurguddaatu ta'e Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u mana hidhaatti galfamanii turan isaan garuu ni faarfatu turan kanaaf kan gammade yoo jiraate haa faarfatu manni hidhaan kan nama gaddisiisu osoo hin taane kan nama gammachiisu mana hidhaa keessatti gammadanii faarfachaa turan Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u Haleluuyaa dinqii harka waaqayyootu mul'ata kanaaf eenyumaa dabarsitanii mootummaan akka hidhuuf warri nama hidhan akka isaan hidhaniif eenyumaa dabarsitanii kennina ragaa walirratti barbaadaan oolina Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u nama sin ragaa irratti barbaadan Kiristoos dhiisee jira yoo ta'e ati maal goota mootummaan isa cunqurseedhaaf mootummaan isa hidheedhaaf gatiin ati argattu maalidha Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u Yesus walaba baaseera ati maal goota ragaa irra barbaadaa oolta maaliif boolla qota ragaa baay'een qaba nama kassasuudhaaf ragaa baay'een qaba yoo wandimmochi kasaachi warqaal jedhama caamni qulqullu kufeera inni obboloota kassasu sun kufeera Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen ragaa adda addaa baatee ragaa qabatamaa ta'e ragaa adda addaa baatee bar kassasuudhaaf dhufee bee yaasuu kassasuudhaaf dhufe ragaa cimaa qabatee dhufe laalu uffanni isaa dhoqqeedha kana jechuun xurii cubbuu keessatti kufeera jechuusaa
akkanni sobbu hojjete wanta inni hojjete hundumaa qabatee faayila qabatee hundura waaqayyoo dhaabate no jedhe no waan kana keessa galeeffam beekaa jedhe waaqayyo namni kun waan kana keessa galeeffam beekaa Yesuusiidhaaf galanni guddaan maaliif keessa darbee akkanii dhufe hin beekaa waan inni kana keessa galeeffam beekaa no keessina dibaattee deemtu na bira hin jiru faayila dibaattee deemtu na bira hin jiru wow Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan nama kassasina faayilli sin baattanii too deemtan namoonni nama kassastan faayilli sin baattanii deemtan waaqayyo bira jiraachuu dhabuu danda'a seexanni faayila baay'ee qabatee nama sana kassasuudhaaf fuula waaqayyootti argameera haa ta'u garuu hin dandeenye Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ameen 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 faayila baay'ee baatee deema wantoota adda addaa baatee deema kanaa yoo dide kanaan kanaa yoo dide kanaan kanaa yoo dide kanaan kanaa yoo dide kanaan jedhee Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ameen 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 kuffiseera waaqayyo faayila diinni kee qophaa'ee deemu faayila diinni kee baatee deemu waaqayyo kuffiseera kanaaf walirratti hin ka'ina dabarsitanii waliin kennina maqaa waliin balleessina in darba wanti hundisa in darba wanti hundisa waan darbuuf jettanii wanta hin dabarre jireenya keessanitti hin fidina jireenya keessanitti hin fidina Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan mana qulqullummaa waaqayyoo qulqulleessina jettanii ofii keessanii qulqullummaa hin dhabina jal'oota mana waaqayyootii baasna jettanii ofii keessanii akka hin baane of eeggadha yookaan immoo iyyuu jal'oota buqqisnee balleessina jettanii qajeelota akka buqqisanii hin balleessine of eeggadha kanaaf Yesuus Kiristoos dhiisaa jedhee Yesuus maal godhanna haa buqqisnuu hin jedhanii keessa inkirdaadatu keessa biqilee qamadii sanyii gaariitti facaafne sana keessa inkirdaadni keessan biqileera jennaan diina kootu facaase dhiye diina kootu facaase waa eenyu facaase diina kootu facaase kanaaf maal haa goonu ree miidhagni haa buqqisnuna no hin buqqisina maaliif jennaan fayyaa keessana jalaa buqqistu qamadii keessana jalaa buqqistu inkirdaadaaf qamadii addan beestanii isin adda addaan hin beestanii isin walitti na jalaa masku isaa jedhe jechuudha buleessa koo dhiisi waan hin beekne keessan gadi ni dhiisi Yesuusiidhaaf galanni guddaan እና ማል ጎነ ረን ሲጀነቱ ማዲስናሬ የወመን ይዋቀዮ ዲገም ኖ እንዴስ ማል ጎነ ረን ዩኒቨርሲቲ በርሰስሪ ዩኒቨርሲቲ ራጂስሪ ማለከተ ዩኒቨርሲቲ ወንጀል ስሪ ማለከተ ዩኒቨርሲቲ መጣን ጉሙሉ ስሪ ማለከተ ዩኒቨርሲቲ ከነረ ደርቤ ከንትገለ ገቲሳ ኦፊሳት ይፈታ ከነረ ደርቤ ከንትገለ ገቲሳ ኦፊሳት ይፈታ Ugawal Kristana barsiiftuu irra darkaanfatanii namoonni deeman gatii isaanii ofii isaaniitti guyyaa isaanii hin fudhatu. Gatii nama hundumaa Kiristoos baatee dhufaa jira. Anarraa maaltu eegama? Saamtonni jalloonni mana waaqayyoo keessatti akka isaan hin hojjenne dhugaa jiru lafa kaa'u. Dharri kana dhugaan kana jechuudha. Eenyumaayyuu dabarsee kennuu osoo hin taane barumsa kun. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Eenyumarrattuu ka'uu miti eenyumaayyuu maqaa balleessuu miti. Dhugaa jirtu lafa kaa'u, barumsa jiru lafa kaa'u, macaafa qulqulluu lafa kaa'u. Alonni akka baratan taasisu kanarra darbee kan itti gale yoo jiraate negatiisaa guyyaa Kiristoos deebi'ee dhufu ni fudhata waan ta'eef dhiifama guddaa arrafa galee isinitti dheeressee jira daqiiqaa isinitti dheeressee jira waan ta'eef dhiifama guddaa ayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu kutaa jaaffaa qabxii shanaffaa hidhamna hidhamuutu nuyi filannoo keenya malee hidhuun filannoo keenya miti gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu naaf eebbifamaa guddaa akkasiin jaalladhuuf isin kabajuu Sinuu gaarii gootanii beektu ergaa kana daraa keessan shirra walii godhaa walii daddabarsaa wallaqqabsiisaa yaanni waaqaa isiniif haa baay'atu kutaa torbaffaadhaan immoo yoo waaqayyo jedhee yoo hin jiraanne walitti deebinaa niitorkii waan hin jirree fi yeroo isinii dhufu hin beeku yookiin hin jiru waan ta'eef yeroo isin naqqabu hin beeku isin naqqaba jedhee yaada har'a yoo isin naqqabu baate boruu isin naqqaba. Gooftaan bara jireenya keessan haa eebbisu naaf eebbifamaa ayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu nadhii qoolichaatiif ameen shalom.
Obboleessa keessan Gammachuu Urgeedhaa lakkoofsa bilbila kootii 999 10 49 yoottan argachuu dandeessu. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa.